Daawwattoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Amma maaraqii dinnichaan hojjechuu barbaada. Kunoo timaatimii muramee jira, shunkurtii adii, shunkurtii diimaa. Amma akkanitti hojjedhu na hordofaadha. Kunoo asitti immoo inni itti hojjedhu qopheesseera. Amma na hordofaadha, duuka bu'aadha. Zayitii itti naqee zayitiin xiqqoo yoo oole shunkurtii itti goonaa jechuudha. Zayitiin oo'ee jira. Zayitiin keenya kun oo'ee amma shunkurtii duratti isinitti argisiisan itti naqaa jechuudha. Shunkurtii itti naqee waliin ga'uudha. Shunkurtiin keenya qoqaa jira. Isaan booda timaatimiin duratti isinitti argisiisee jira. Asii isatti naqna. Isatti naqee xiqqoo waliin geenye immoo timaatimii wajjin yoo bilchaate isinitti agarsiisa. Amma maalitti goona? Amma kunoo maajii mana arabaa bakkuma hundaa jira. Kanaati maajiitti godhe. Kun immoo vegetable masallaa jedha. Guduraa isa maankaa tokkos maankaa xiqqeessu saniini itti godhe maankaa tokkoof dimmaashatti godhaadha. Lukkuu hojjanne akkasitti hojjedhu. Lukkuu akkanatti hojjedhu. Amma dinnichaa bichaa waan hojjedhu sanii maajoon tomaatiin kun jiraas maankaa tokkottan godha. Maankaa tokkottoo baay'isanii mi'aawu. Dinnichaa bichaa waan ta'eef maaraqii alaalaadha. Shunkurtii adii xiqqoo walitti deebina immoo as geenyeera. Dinnichaa kaarotiidha ittiin naqan. Kun nyaata arabaa malee keenyaa miti beekan obboloota kan Itoophiyaa fi arabaa maaraqii arabaa. Dinnichaaf kaarotii bichaan hojjedhe handaaqoon keessa hin jiru. Xiqqoo waliin geenye amma bishaan xiqqootti goona akka nu jalaan gubanneef. Erga goona waliin geenya. Ga'u shaboo akkatti ga'utti itti maxxansina. Yeroo bilchaatetti immoo walitti deebiin. Tokko maaraqiin kiyya bilchaateera siniin jedha. Bilchaate kunoo jechuudha.
maraqii araabaatii isiniin jedha malee yoo isinitti tole viidiyoon isinitti tole share like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.